Harka fuunee ashamaa akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya har'a sagantaa addaa qabannee dhufnee nagaan keenya immoo bakka jirtanitti hundumaatti isin akka qabu jecha sagantaan keenya sagantaa addaati. Nama isin yeroo hundumaa maaliif gara keenya hin fidanii maaliif miidiyaatti naffeertanii jettanii baay'ee kan nutti dubbachaa turtanii qabannee akka ajaa'ibaatti gara keessan dhufneerra amma kunoo innis as jira akkuma jirutti inni maqaa isaa ibsuudhaanii akka gaariitti seenaa isaa waan hundumaa ibsuudhaanii yaada isaa isinii ibsee barnoota guddaa akka isin irraa argattan nana mana akka isinii ibsus nana manaan illee kanaaf gara isaaniitti isin dabarsaa akkam jirtu? Nagaa galata gooftaa maqaan isaa ulfaatu jirra. Tajaajilaa baay'ee beekamaadha. Akka addunyaatti kan beekame qilleensarraan taa'a malee kan jedhu wayii qilleensarra jira. Kanaaf baay'ee nama guddaadha. Dinqiin gurguddaatu ittiin hojjetama. Egaa ani isiniif ibsurraa inni utuu sirriitti isiniif ibse baay'ee natti tola. Maqaa keessan irraa kaana. Ulfaadhoo carraa kana naa kennuuf baay'een gammada. Gooftaan koo dachaa si haa eebbisu. Keessa kootti gaatoo xiqqoo ishee kadhannee jalqabne illee natti tola. Jechuun amma inni yeroo biraa ta'u kadhannee jechuudha. Hafuuronni nu morman jiraachuu danda'u beektaa qilleensa kanarraa. Kanaaf otoo kadhannee natti tola ture erga jettanii rakkoon qabu. Maqaa koorraa gaafan ka'u akkuma ati jettee tajaajilaa beekamaadhaani namoonni baay'een beekamaa naan jechuu jalqabaniiru iyyuu maqaa koo booda kana. Ani garuu maqaa koorraa gaafan ka'u jalqaba maqaan koo biyya lafaa keessa gaafan ture cululuksaa naan jedhu namoonni baay'ee. Warri kaan immoo gamteessaas warri naan jedhan jiru. Achi booda gooftaa kana gaafan fudhadhu akkam naan jedhe beektaa haati manaan koo Aphoolos ta'e naan jedhe. Tajaajilaan tokko immoo waldaa fuulduratti na waamee zayitii akkuma jirutti jaarikoo tokko gadi natti naqee abbaa leetirii 25 nan dibameen dibanni koo salphaa miti dibata baay'ee guddaadha. Zayitii yeroo sana akka ammaa kana sin qaaloofne baay'ee rakkasa ture. Zayitii abbaa leetirii 25 gannatti naqee ati Phaawulosidha naan jedhe. Sigalee Aphoolos haati manaan kun naan jette tajaajilaan sun immoo Phaawulos naan jedhe. Sana booda tuma waldaa keessa deddeebi'u an Aphoolos mitiin jedhe. Phaawulos mitiin apoostel jedhee moggaasan immoo amma apoostelin jedhama jechuudha. Wangeelaawwii isa jedhaman bira darbeera. Raajii isa jedhan bira darbeera. Hunduma bira darbee apoostel naan jedhu kana akkasi maqaan koo. Egaa maqaan keessan baay'ee kan namatti toludha. Maqaa bareedaadhas. Egaa gaaffii baay'ee qabannee gara keessan dhiyaanne irraa uummannis immoo gaaffii kana akka gaafatamtan baay'ee waan isin irraa eegaa jiruufi gaaffii kana hunduma isaa akkasiin gaafannuuf nus dirqamne jechuudha. Jaalala uummataatiin baay'ee waan dirqamneefi qabannee gara keessan dhufne irraa inni tokkoffaan nama eessa akka taatan seenaa akkamiis akka qabdanii uummanni keenya waan isin eegaa jiruuf isaaniif akka eertan isin jenna. Galatoome Waaqayyo si haa eebbisu. Kan baay'ee si ajaa'ibu mul'ataa nan argini waanan keessa darbe yeroo baay'ee natti hima nattaasaa jireenya hin dabarsineen qaboonni mana koo keessatti beeluu baay'een dabarse dheebuu baay'een dabarse injiraan akkatti nama gaafa namni hoqqatu as keessaa injiraanan fuudha ture amma garuu birriin fuudha maqaan isaa ulfaatu. Akkuma kana mana koo abbaa injiraanii jedhanii na waamu buujaleen mana kootti argama namoonni baay'een yoo buujalee barbaadan na biraa kan baay'ee si ajaa'ibu injiraan mana koo keessa gaafa ture wambarii manaan qabu injiraanuma irra taa'u waltuulee gatii jiruuf jaarikoon kollee keessa bahee injiraan qaba ture seenaa baay'ee gadheen dabarse seenaa fokkisaan dabarse maamiti hin darba maamiti Waaqayyo garuu achii nama fuudha dhimeetiyyuu achii na fuudhe naa Waaqayyo kan baay'ee si ajaa'iboon seenaa koo gaafan sitti mun boossansee. Egaa an garaa kootti bo'aan jira maaliif yoo maan buusee bo'e uummannis nufaan akka bo'u hin barbaadan. Kanaaf yeroo baay'ee ani tajaajila deemuu keessatti saba fuulduratti kanuma naasaa hin bo'u sigalee hin bo'u gaafa naa bu'an immoo tajaajila koon fudhatu gaafa seenaa fokkisaa kana gaafa nimu namoonni baay'een hin bo'u ittiitiin. An sida hin kadhanna kanan jedheefi kanaaf seexanni waa yaada keenya wal jala dabarsuu barbaada beektaa akkatti. Kanaaf otoo boosseetta ta'e tokko inni irra ta'een boossa turteetu. Egaa baay'ee kan namatti toludha. Barumsa guddaa akka irraa argattan nan beeka. Namni kun seenaa gurguddaa dabarseera.
of qabuu dadhabaa yeroo kanaatti karaa miidiyaa kana akkatti daddabarsu of qabuu dadhabaa imimmaan buusee boo barbaada garuu wanti hundumtuu akka darbamu beekamaadha haa ta'u gaaffii taanu waldaa meeqa hundeessitan isin hamma ammaatti waldaa meeqa hundeessitanii kana hundumaa maqaan keessan akka beekamaa ta'e beektu kanaafiyyuu uummanni biyya biraallee waldaa meeqa akka oomishaa jirtan beekuu qabu kanaafiyyuu utuu dheertanii natti tolaa gaaffii lammaffaa godhaa gooftaan si haa eebbisu eebbifamii waldaa nama baay'eetu bana beektaa nu arganii banu namoonni baay'eeni nuni mul'ataan banna maqaan isaa ulfaatu anan ga ammaatitti waldoonni baneeru waldaa 82 baneera waldootan 82 bane kana keessatti hundumti isaa magaalotatti baneera magaala Finfinnee qofaa keessaa waldaa 70 jira waldootan bane keessa waldaan jaana qabte jira waldaan inni hafe immoo Amboo keessa jira magaalota irradha jecha xiyyeeffannaan koo magaalota irratti waldoota hanga kanaan banee jira baay'ee namatti tola waldaa 82 egaa baay'ee nama gammachiisa namatti tola garuu akka maasaa jirtan kanatti magaalaa irratti kan isin xiyyeeffannoo guddaa gootanii jirtan haleluuyaa haa ulfaatu Yesuus magaalaa irratti maaliif garuu sababni isaa maaliif magaalaa irratti akka xiyyeeffannoo godhatanii magaalota gurguddoodha yoona ammoo akka isin haasoftanii amma kan baay'ee natti tole maaliif magaalaa gurguddaa irratti akka gootan illee asumaan galatoomi magaalaa irratti xiyyeeffachuun koo mul'ataani dursii galee dubartii tokkotu baadiyaa jira ture kadhachuuf hin dhaqe baay'een kadhadhee fi waaqayyoon ishee gargaare biddeena naallaan birrii naallaan kiisii koo duwwaa garaa koo duwwaan manichaa bahe guyyaa tokko immoo nama magaalaa tokkotu gara otoon tajaajilu baadiyaa dhufe achii booddattumani nama keessa taa'u ergittiin nama biraaf natti dhufte beektaa natti tole namichumti bosoraa wayita akkanumatti gaafan ilaalu Musee jedheeni Musee edheen maqaa isaa waan kanuma qofan dubbadheen Musee gaafan jedhu gadi ba'e birrii 5,000 naa kenna maqaa Musee qofaan Musee kanuma qofaan jedhe Musee isayyuu kan saamne nama biraaf naa dhufee ture akkanumatti sana booddee magaala irratti xiyyeeffachuuf kaayyoon koo achii ka'ee maaliif magaalatti hin banne si galee magaalatti banuu qaba kan jedhuufini maallaqa guddaa argatta gaafa magaala irra jirtu baadiyaa keessatti gaa dubartii sana seenaa koo sitti meera baay'ee rakkadhe baadiyaa keessatti sanaaf jecha magaala irratti xiyyeeffadhe amma naannoo diyaaspoorotaatti illee banuuf magaalota akkuma kana magaalota afan hunduma irratti banuuf qophiidhaan amma naannoo si galamni gaa jiraachuu qaba waldaa sana keessatti jechuudha eeyyee sanaaf baay'ee namatti tola gaariidha barnoota guddaa sirraa arganneerra inni lammaffaan inni kan biraan gaaffii biraanii waldaa sana keessatti akkamittiin tajaajiltu bifa maaliitiin akkamittiin tajaajila baay'ee jira mee san nuuf eeraa egaa tajaajilli keenyi gooftaan si haa eebbisu waldaa keessatti bifa garagaraan tajaajilla nuni amma namoota birrii 50,000 kennan carraa jalqabaa 100,000 miliyoona 1 akkatti waamna gara fuulduraatitti namoota 50,000 kennan kana qabnee hamma dibanni kiisii isaanii keessaa kiisii keenya keessaa mabu'utti hin gadhiisu baay'ee kadhannaa fi akkuma kanaa namoota birrii muraasa kennan immoo jiru miniire sii ta'eera akkasuma jennee gadhiisna isaanii maaliifi warra kaaniini warra sirriitti kaffalanii baajata sirriitti kennan harka keessanii kadhattu kan facaastee haamtadha kaa wangeela tola safarte qodaa safartetti sii safaramaadha guddaa onaa safarte guddaa argatta akkuma kanaatti nama eebbisna nuti gaa akkuma kanaatti dibamne san akkanumatti dibamee dhufe akkuma kanaallee itti fufee namoota daa'imman gara fuulduraatti waamna dargaggoota waamna jaarsolii waamna shamarranii waamna hunduma isaanii achumatti kadhanna warra kaanii shamarran garuu qorumsa baay'ee qabu jedhe waan baay'ee isaan bira dhufa isaaniin shamarran keessumaa mimmiidhagoo ta'an saba fuulduratti yoo kadhanne yaanni namaa saatamuu danda'a sii galee jaarsolii yoo biran kaawwan gara biirootti waamee shamarraniif qobaatti amma yeroo baay'ee olaalte qullaa isaanii kanarra shamarranii qullaa isaanii dhufu qullaa walii dhoksaadha wangeelli harka keessa irra keessu harka koo akkattan irra kaa sii galee iddoo harmi ishee qullaa ta'e san akkatti
irra kaa'ee qullaa ishee dhokseefiin kadhadha. Ofitti hammadhee ofitti qabee maaliif wal dhungadhaa wal jaalladhaa jedha gatii ta'eef jaalalli murteessaadha. Kanaaf shamarraniif xiyyeeffannaa guddaa qabna. Qobaatti isaaniif sirriitti qaqqabnee kadhannaaf jechuudha. Akka namoonni hin qoramneef goona kanammoo. Sigadee amma sabni baay'een fuuldura gaafa dhaabbatan qoramuu danda'u. Nun immoo saba qorumsa oolchuu qabna. Kana akkatti kadhanna. Egaa daawwattoota keenya namni kun seenaa waldaa keessatti godhee tokko tokkoon gaafa isinitti hiriirsu baay'ee namatti tola. Seenaa gurguddaa daddabarsee ture. Namoonni biyya garaa garaa teessanii alas keessas teessanii hordofaa jirtanii baay'ee akka barnoota guddaa irraa argattan nan beeka. Namatti tola. Egaa gaaffii biraan inni jiru waldaa itti fuuftanii hundeessuu dandeessu fedhii qabdu. Amma gara fuulduraatti isin akkamittiin waldaa hundeessuu fedhii qabdu? Isa 82 malee fedhiin keessan akkamidha? Uummanni immoo akkamitti akka isin bira dhaabatu barbaaddu? Galatoomi waldaa banuu fi hamman du'utti numan banaan numan bana. Maaliif yoo jette waldaan banu taanaan anuu jiraachuu hin danda'u. Akkuma ilaaltu kana warruma waldaa hundeessee fi kana naa bitaa. Baay'ee namatti tola. Ijoolleen koo isuma nyaatu, isuma nan barsiisa, isuma mana kirayii kaffalaa. Kan si dhibu ciitiitiin sittani makana nama tokkotti nimi ciitiidha. Lafa biyya alaarraa amma bitee nan qabaadama. Garuu ciitiidha gaanni kunillee malee baay'ee na gargaaraa jira. Kanaaf konkolaataa maqaa obboleessa kootiin bitadhee nan qaba. Maqaa Waaqayyoo haa ulfaatu. Anii fi waldaan hamma lafa kanarra jiraannu biddeena. Sigade biddeena kootanaaf waldaa banuun. Kanaaf waldaa numan bana uummanni immoo mileennis guddaa miti. Biliyeennis guddaa miti. Yoo naa kennan yoo waldaa koof kennan. Sigade waan tokko rakkoon qabu. Miliyoona nuti nenneeyna. Wayyaa keessanuu kennaa. Kaartaa pilaanii keessan kennaa. Haadha manaa isaanii yoo kennani ufteetu waldaati mana nuu qulqulleessite wayyaa keenya nuu miiccee baay'ee gaariidha Waaqayyoon isaan eebbisa. Kanaaf akka kanaatitti akka namni nu bira dhaabbatu illee barbaanna. Egaa baay'ee namatti tola. Waan barumsa ofirraa qabu baay'ee seenaa kan namatti ta'uudha kan isinii dubbattanii. Egaa gaaffii biraatti darbuudhaaf yeroo jedhutti waldaan maqana dhaabdaniitu ammasin 82. Ulfaatu. Kanaaf waldoota kana immoo akkamittiin irra deemtanii to'attu? To'annoo isin gootan waldoota kanaatiif maalidha? Akkamittiin so'achuu dandeessu kan jedhu waldaa namoonni baay'een hundeessanii isin dudduuba hundeessan waan jiraniif barnoota akka ta'utti illee yookaan achi warra kaaniif immoo warra fedhii isaa qabaniif immoo akkamittiin akka hojjetanii barumsa akka isaaniif ta'uu fi asumaan. Galatoomi gaaffii bareedaa kaaste gaaffii ani hin eegne kaaste kan gaaffii ani hin eegne kan si garrabu hafuura kadhachaan tureen gaaffii kana keessa kaayee jedheen si'elee walii galla waan ta'eef waldoota kanaanii onlaayiniidha nuni si'elee onlaayinii amma waldoota 82 to'achuun baay'ee ulfaata. Ani garuu waldoota 82 kana as taa'een to'adha. Maallaqa meeqa gal xiyyeeffannoon koo inni guddaan maallaqni uummataa baduu hin qabu. Waldaa rakkoon irra jiru rakkoon maallaqaa iddootti mudate birriin tokko baduu hin qabu yaada koo ala si'elee eessatti jallate birriin iddoon rakkoo jiru amman dhaqa raayidii fayyadame yookiin immoo sila sitti meera gaacciitiidha maleen nawwaan madda inna geessa waldoota rakkoon maallaqaa irratti mudatan wangeela toon lallabuu bahee birriin akkasidha birrii akka kanaatu jira jedhan jenna otoo wangeela lallabuu dhiisee deemee beekan hafuura si'elee kanaaf waldoota kanaanii waldoota maallaqni irratti rakkoon mudate hatattamaan dhaqee furuun qaba. Maallaqni guddaan illee waldoota keenya keessa gatii jiruuf irra caalate xiyyeeffannaa ani kennu maallaqa guyyaa guyyaatti birriin tokko yoo gale meeqa akka gale beekan waldaa kana meeqa akka gale waldaa sana meeqa. Egaa siistemni isaa iddoo tokkotti hidhamee jira jechuudha. Iddoo tokkotti hidhamee jira to'annaan. Baankii waliin caalu jechuudha. Ana toggana maallaqa irratti baankii daldalaa jedhi baankii keenya baankii daldalaa jechuu dandeessa waldaa keenya akka kanaatittidha hojiin keenya. Baay'ee namatti tola baay'ee namatti tola. Egaa gaaffii biraas illee kan isin gaafannu gara waamicha kanatti yookaan gara raajummaa kanatti akkamittiin dhuftanii kan jedhu qabanne dhiyaanne. Ulfaadho. Gara raajummaa kanaatti illee kanan dhufuu danda'e jedhii maanan dhufe maqaan isaa ulfaatu namoonni baay'een mul'ata sii kennu naman tuffatiin si galee hin si baasaa. Nama mul'ataa ta'e isin jira. Hin si baasaa jireenya amma jiraattu keessaa bahi jedhee namni baay'een mul'ata isaa na keessa kaa'e. Gaafuma sanaa kaasee mul'ata waldaa banuu kana gara raajummaa kanatti
akkaataan itti dhufuu danda'ellee namoota baay'ee faana wal ilaallee jedhi manamaatiin gara waldaa muraa jalqabaanee magaalaa Naqamtee tambane achumaan na baase beektaa akkuma hiriyoonni koo jedhanitti na baase raajiin koos na baase gara Finfinnee kanatti nan dhufe waldoota babal'isuu kanatti uummattoonni hedduun gaafa nu hordofan maaliif nun amma waldaa keessatti nama gaddisiisuu hin barbaannu konkolaataan bitta siigale manan ijaarratta kaartaan sii kennama buukii keerra birriin hin gala namoota qabna nuti namoota waa'ee namaa baay'ee tajaajilla namoota baay'ee faana rileeshinii guddaa qabna yeroo guddaa qabna mul'anneerrallee amma yeroo baay'ee poosterii koo argiteetta ta'e hin baa hundumatti kaayyoon poosterii koo kunii mul'achuudha namni naa baru naa argu namni siigale namni na argee na biraa haa dhufu TV banachuun koo akkuma ittiin tajaajilu namoonni baadiyyaa keessa jiranis na argus qabu mul'achuun qaba beekamtiif gaariidha amma poosteriin dur hin jiru dur waldoota durii keessatti hin jiru booduma kana erga nuti dhufne mul'ata kanallee waldoota baay'eef laanne akkatti raajummaattan dhufe gaaffii umarraa kanaan qabu tokkotu jira egaa namoonni baay'een apoostilii ofiin jedhu ergamaa ofiin jedhu bara durii keessatti macaafa qulqulluu keessa kan jiru ammallee taanaanii maqaa kanatti ofitti moggaasan hin jirani isin maaliif maqaa akkasii kana ofitti moggaasu barbaadan yookaas jaallattan waaqayyo si haa eebbisu maqaan akkasii sitti meeragaa amma jaarraa 16 fi jaarraa tokkotti nuun deebisiin ati sigalee amma macaafa qulqulluu wajjin kan walaallatudha amma macaafa qulqulluu keessa nani maqaa isaa apoostil jedhu hin jiru dhugaadha inni kunillee maal ture beektaa seenaansa baay'ee jabaadha apoostiliin akkuma jettee hin jirtu dur hin jiru ture dhiyooma kana finne kasi garramu gaaffii kana na gaafatta jedheen eegne manii ton si karadheera ta'e gaaffiin kun si keessan dhufu ture si galee alleluuyaa waa'een apoostilii kun waa'ee isaa waan salphaamini waan baay'ee guddaadha hundumatu fide gaafa wangeelaawwii ta'u tokko wangeelaawwii ta'e gaafa raajii ta'u tokko raajii ta'e gaafa faarfataa ta'e tokko faarfataa ta'e akkuma evaanjeelikaalennaan tokko evaanjeelikaalii ta'e maqaa addaa barbaacha achi olee deema amma maqaa tokko fidaa jirra apoostilii kan caalu yeroo dhiyootti hin baha namoonni baay'een gatii nu hordofanii fi maqaa kana namoonni biraan akka nu waamamu hin barbaannu si galee ganaa waaqa jennee waamuun keenya waan oolu miti akka ammaatti deemne baay'ee hordofaa hedduus gatii qabnu waaqa ganaa nuun jechuun isaanii nu egaa akka appilikeeshinii garaagaraa namoonni waan biraa kireet godhanii fiffiduu jechuudha waldaa keessatti finna nuti immoo baay'ee namatti tola egaa daawwattoota dhaggeeffattoota keenya biyya garaagaraa kan jirtanii barumsa guddaa argataniittu namichi kun maal akka ta'e siisteemaan hidhatee baay'ee akka xiyyeeffannootti gochaa jiru isiniif hiriira egaa gara keessanitti yeroo deebi'u dhaamsa dhumaa yoo dhaammachuu barbaadanii asumaan karaa foddaa kanaatiin akka dhaammattan isiniin jenna. Galatoomi amma dhaamsi ani qabullee bal'aadha. Tokkoffaa irratti siif dhaamsan qaba. Lakkoofsa bilbilaa koo televezyiinicha irratti barreessi. Haa argu namni. Gaafa bilbiltan immoo yaa saba waaqa nama waaqayyo jedhaa naa bilbilaa. Lakkoofsa buukii koo na gaafadhaa. Na gaafachuu qabu. Kanatti dabalee waldaa keessatti wanta namaaf dhaammadhu qaba. Kurnee kennaa maaf hin kennan dargaggeessi tokko sii galee akkanumatti waldaa keessa utaala. Kenni kurnee dhaanii ajjeesuudha maanni birrii waldaaf hin kennu taanaan maal fuudha. Man abbaa kee mana haadha isaati man eenyuuti kennuu qaba waldaa keessa. Keessumaa namni kurnee kennu aayilaandii kana illee miidhuu hin danda'u. Kennuu qabu. Yaa soorassaa kenna. Maal waldaa keessa fiigda. Lafa awwaasha kaakayyuu keesseete. Kennuu qabu birrii kennuu qabu. Namoonni hin kennine baay'een jiru. Amma tajaajiltoota keenya baay'een illee beekna. Hin kennani. Kenna waldaa keessaa nama baay'een ari'e. Fira koo baay'ee jiru. Dhaamsa kooti. Sababa isaan hin kenninetti haadha kooyyee waldaa keessa baase. Ani waa'ee hin qoosu baqa. Waa'ee maallaqaa irratti hin qoosu. Haadha kooyyuu tajaajila keessa ari'e yaa sabaa dhagaha. Yoo kennitan kenna. Haadha kooyyuu waldaa keessaa nan ari'e. Kenna yaa uummata. YouTube ko subscribe godha, like godha, share godha, na beeksisa, post na godha. Gaafa magaalatti na argitan na faana footoo ka'a. Facebook irra gadhiisa. Beekamuu qabu. Nan dhufa simbirasi. Kanaaf namoonni na bebbeektan tokko sooressoonnis namoonni qabeenya qabdan gara waldaa kottas maan na affeerrachuu danda'amini.
Sin affeereera kottaa balballi keenya banaadha buukiin keenya banaadha sinii kadhan mana manatti sin dhufna gastaa hosillee qopheessaan jira sirriitti irra raftuu hanga barbaadaniin abbaan kuma kudhanii jira kanaaf yaadda'ina sinin jechuun barbaada kanuma gooftaan sinaa eebbisu baay'een isin jaalladha akkuma gatii zayitii bara kanaa gatii keessan olaa kaasu gooftaan eebbifamaa. Egaa daawwattoota keenya wantoota hunduma isaayyuu akka hubachaa turtanii nu hordofaa turtanii nan beeka. Haa ta'u nama akkas onneeffatee dhimma birriitiif garaa hidhatee wangeela gaadidduu godhatee nama karaatti dibamee kee argachuun keenya baay'ee nama gammachiisa. Kanaaf isin biyyoota garaa garaa warra jirtanii mucaa kanaa yookaan nama kanaa baay'ee akka gargaartanii isiniin jenna. Egaa akkuma kana namoonni ruuqa keessa garaa isaaniif dibamanii jiranii akka baani fuulduratti akka baane godhaa dhidhiibaati kana isiniin jedha turtii gaarii yeroo biraa sagantaa biraatiin nama walitti deebinutti turtii gaarii.